Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani nagaa alhamdulillah isin jirtu isin jecha ani nagaa alhamdulillah akkam jirtan isin jedha. Buletin kiyya tokko maal jetti seetani madaamin kiyya ofii si jaaladha akka ijoollee kiyyaatitti naan jette. Akka ijoollee kiyyaatitti si jaaladha naan jetti. Garuu jette buskuutii mana jira ka bitame kana yoo kifilii ofii seentu akka ani nyaanne fuutee kifilii ofiitiin seentii jette. Yoo ofii immoo kaateetiniin jette fuutee uf bira keetti bakka teettutti jette. Subhaanallah. Dhageetanii jirtanii obboleeyyan kiyyaa hunda isaaniitis miti jechuudha. Amalli namaa garagara. Gara jabeenyi namaa garagara. Gara laafummaan namaa garagara jechuudha. Asini galee yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen keenya ka isaaniif bakka hin jiraami aarsaa kafaltaniif waan hojjedhaa isiniin jedhaniin dhalattu jechuudha. Gara laafummaa keenyaaf gara laafummaa nutti dhagamuuf jechuudha. Waan isaan hojjedhaa jedhanii nun ajajinu qonforreetu hojjanna jechuudha. Isaan gammachiisuuf jecha asini galee garuu isaan akkasii miti jechuudha. Hundaa miti irra caalaan jechuudha garuu. Ana obboleeyyan kiyya isaan kasi jaalatan yookaan kan jaalataniif jechuudha. Hagati fayyaa qabdu. Hagati isaan tajaajiltu. Hagati isaaniif ergamtu. Si jaalatan malee osoo ati dhukkubsattee yoo ati waa rakkatteetiin hin jette jechuudha. Guyyaa tokko ati waa rakkatteetiin hin jette akka waan erguma mana isaanii dhufteeyyuu ati hojii hin hojjanneetitti isaaniif homaa hin gooneetitti akka waan ati faayidaa takka hin qabneetitti si fudhatan jechuudha. Asini galee soomatammaan si dhukkubeetiin hin ciiste guyyama tokko jechuudha. Guyyama tokko doo ciiste amalli isaanii hagam akka qayyaramu ni beeytan jechuudha. Warroonni ni beeytan jechuudha ijoolleen keenya. Sirriitti beeytan jechuudha. Isaan wanni si jaalataniif isiin tun amma wanni isiin si jaalatteef dalagaa kee jaalatte malee sin jaalanne na jaalattin jedhin dalagaa kiyya jaalattee jedhe. Sin jaalanne humna kee jaalatte malee obboleettii kiyya osoo si jaalatte nyaataa miti nyaata amma nyaatameetiin sa'aatii tokko booda faayidaan ala ta'uu miti osoo si jaalatte waan siif mastaawashaa ta'uu wayii waan ati ittiin isii yaadattu wayii gaafa biyyas galte jaalala isii waan akkasiitiin si ibsiti jechuudha. Osoo dhugaa si jaalatte rakkoo keessa gargaarti jechuudha. Si galee osoo dhugaan si jaalatte si namummaa kee osoo si jaalatte nyaata si jalaa dhoysuu miti maal feeta maal barbaadde jettee si gaafatti jechuudha. Kana amma isiin si jaalattee odoo hin taane akka ati miidhamtu si godhaa jirti jechuudha. Akka ati waan barbaadduun argan garuu ergaa kee jaalatte dalagaa kee jaalatte dalagaan kee itti tole si galee isii tajaajiluu kee sirriitti isitti tolee jira. Garuu akkati waa hundarratti akkati iraftiin argane si godhaa jirti jechuudha. Iraftii argachuun taa'uu qofaa miti buleeyyan kee yookaan teettee hara baafachuu qofaa miti. Algara teettee yookaan soofarra teettee hara baafachuu qofaa miti jechuudha. Boqonnaa sammuu si barbaachisaa waan ofii keetii barbaadde kaatee akka mana haadha keetiititti yookaan waan barbaaddu waan lubbuun kee barbaadu fuutee nyaattee yookaan fuutee hojjetattee jechuudha. Bilbilaan yeroo haasoftu jiraami boqonnaa qabaatti jechuudha. Bilbilaan yeroo haasoftu bilbilumaa haasa'u maatii makee dubbisuunu yeroo baay'ee sodaataa yookaan haasoftu ta'e sagalee keessa gaqqabaa yookaan haasoftu ta'e nyaata nyaattu kan maannaan jedhitti jedha siqiqqi jedha yookaan nyaattu ta'e inni kun boqonnaa dhabuudha jechuudha. Boqonnaa argachuun yookaan boqonnaa dhabuun dalagarra ooltee dalagaa bichaa dalaguu qofaa miti jechuudha. Boqonnaa dhabuu waa hedduu irratti boqonnaa dhabde jechuudha. Waan uffattu irratti hogeddee yoo dirqama kasi dirqamsiistu ta'e yuunifoormii bichaa akka uffattu si gootee kasi dirqamsiiftu ta'e ati immoo inziraami shiitii kanneen uffachuuf waan sirraa achi jedhu uffata sirraa achi bal'atu uffachuuf yoo keessi kee kasi fedhu ta'e bakka kanattis raftii dhabuu jechuudha kun sinii galee. Kanaaf obboleeyyan kee jechuudha yeroo baay'ee jechuudha na jaalatti jettanii
isin maa si jaaladha si jibba siin jettu dootu waan barbaadde taate si jaaladha siin jetti maaliif akka ati dalagaa isii sirriitti ooftuufiif jechuudha isin galee kana sinuma obboleeyyan kiyyaa ofii keessaniif yaada ofii keessaniif yaada yoo hadda kaleen keessi miidhame isii gammachiisuuf waan ofii hin dandeenye tokko kolfuutu ta'e isii gammachiisuuf waan hin dandeenye baattee fooqii kabaastu yoo ta'e birriin hadhisii sii kennitu kun si yaaluu hin danda'u jechuudha obboleettiitii si yaalee fayyaa keetti si deebisuu hin danda'u jechuudha fayyaa kana maa kennu rabbi kana marraa fudhatus rabbi garuu abbaanis of eeguu qaba jechuudha haga danda'ame. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa na jaalatan jettanii dhagaa mukatti hin bu'inaa. Si jaalachuun isaanii hagati fayyaa qabda. Udooti mucucaattee kuftee cabdee hadha si gassi baasanii tabiraa ol fidatanii jechuudha. Kana beekuu qabda sirritti jechuudha. Kanatti yaaduu qabda sirritti. Si jaaladhu osii siin jette anillee si jaaladha. Jedhiin bakka. Si galee malee na jaalattee jaalala isii dabalchiisuuf dhagaa mukatti kabuutu xaaraa gubbaa gafuudhu xaaraa gubbaa ol baasuu yoo ta'u ta'e kan miidhamu si gaafate miidhamte anaaf miidhamte jettee arsaa siif hin kafaltu jechuudha isii. Anaaf miidhamtettee arsaa siif hin kafaltu. Dalagaa ofiitiif birrii ofiitiif birrii ani si kafaluuf damoozani si kafaluuf hojjette siin jette malee waan isin hin hojjedhu siin hin jedhin tokko ati gadi fuutee hojjette. Birrii kafaluufiif hojjette hojii isiiti haa hojjettu jetti. Malee dadhabdee harbaafadhu kana dhiisii bakka kana bichaa hojjedhu siin hin jettu jechuudha gonkumaa. Kanaaf isinis of eeggataa obboleeyyan kiyya of eeggataa of qusataa. Isin eegalee osoo hojjettanii bareeda jechuudha. Obboleettiin keenya kun jechuudha. Osoo na jaalattee jette osoo na jaalattee buskuutii na jalaa dhoysitii jette. Sillee sii galee jira obboleettii kiyya akkasii sin jaalan dalagaa kee qofa akka jaalatte sii galee jira jechuudha. Yeroo baay'ee isinitti hin fakkaate wanni jedhamu hundi dhugaa isinitti hin fakkaate ijoolleen keenya jechuudha. Akkasin isiniin jedha maaliif akkasiin jaalattee iyyuu isin jaaladhu isin jette maaliif akkasiin isin jaalatte isinummaanu sammuu keessan keessa galchitanii yaaduu qabda jechuudha. Dalagaa kee akkasiin jaalatte humna kee akkasiin jaalatte gaafa san beekuu qabda jechuudha. Sii galee kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha hin jira bakka isaan gammachiisuuf wanni hin goone hin jiru jechuudha. Garuu waan baay'ee ati isaan gammachiisuuf waa baay'ee isaaniitti tolchitee bareechitee bakka akka isaan bakka hin jiraami akka isaan itti gammadan hojii keetitti yoo ati goote jechuudha yeroo baay'ee keessa yeroo dheeraa keessa bakka hojii gaarii hojjetaa dhuftee isaan gammachiisuuf waan hunda isaan waan isaan barbaachisu hunda qopheessitee odoo isaan sida ajajiin ofii keetii hojjettee ka hojjedhu siin hin jedhinis hojjettee bakka isaan gammachiisaa turte guyyaa takka odoo ati waa balleessite yookaan guyyaa takka hojii odoo ati balleessite yookaan guyyaa takka hojii osoo hojjetii yoo ati dhiiste jechuudha. Isii guyyaa takkatti ati hojjetin santu itti mul'ata malee ka ati hoggaa guutuu hojjetaa baate san isaan gammachiisaa turte hin mul'atu jechuudha. Kana yeroo baay'ee jechuudha waan ajajamtanii olitti baay'istanii humna keessan aarsaa godhuun hin barbaachisu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Isinii galee hin barbaachisu isiniin jedha. Maaliif ofis eeggachaa ijoolleen baay'ee jechuudha. Osoo bishaanuun dhugin osoo bakka kana geesseetiin amma kana hojjedhe geessee qoy waa nyaadhaa kan hojjedhe geessee qoy taa'ee bishaan dhugaa odoma jettan jechuudha. Enerjiin keenya dhume jechuudha nu keessa hurkuun keenya hurkuunsi keessa hurkusun bar humna keeti jechuudha. Humna kee immoo hurkutusan bishaan dhuguu qabdaa maal ta'uu qabdaa. Sii galee gaafa akkasii dadhabdee coggaarraan kee wal nyaatee dalagaa silaa hin dhumu jalumaa wal dayaa jalumaa wal horaa deema. Kana fixee nyaadha kana fixee dhugu odumatti jettu oduu laaftee hin nyaadha jettee ogatteettu afaan lama caalaa nyaachuu hin dandeettu jechuudha. Bakka beeloftee coggaarraan kee wal nyaate appitaayitiin kee cufameetiin hin jira. Bakka afaan lama qammastee keessi kee garuu ka beelaan laaxame garuu nafsiin kee gasii nyaatu jechuudha. Gizee lubbuun teessa nyaata barbaadu waan argattan nyaadha. Bishaan keessa sirriitti dhugaa hojii hojjedhaan sireen jedha obboleeyyan kiyya harka isaanii qofa hin eeggatina. Na jaalatteettanii naa kennitiniif isii bichaa hin eeggatina. Sireen jedha obboleeyyan kiyya akkasii yoo isinitti tole laayik godhaa waliif dabarsaan sireen jedha obboleeyyan kiyya akkasii kana fakkaata jechuudha.